كلمته هايا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، أحباب الكرام، أيها الشباب، أيها النساء، أبلون كي إسلاما كقالي كبجمو خن بها خن كبا خن الدنيا تنمر رجرتن خن دجي در رجرتن بكان سنبيخو بكسن بين أن سنبين جرتن خن الدنيا تنر ولنجرو akkasuma jaalallitiyya tan onnee irraa burqite salaamtaan jaalalaa isinin jaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nagayaa fi rahmanni isin bira haa jiraatu. rabbiin bakka isin jirtanitti nagayaa fi rahmatan isinaati isinin jaa inshallah taala. duubeegaan rahmata ergamaa rahmaanii fi rabbii kiyya faarfadhee isin irrattillee salaamtaat yeqaree nagaa isin dhaammadheen boodatti arraan tana inshaa Allah yoo rabbii naan fedhe wanni nan dubbachuu deemu maadha beeytaa laata maa turaa maal jettee yaadda sagantaa irraan dubbadhu deematti khutuwaati shayxaan tarkaanfii shayxaanaa ejjannoo shayxaanni qabu. shayxaanni haala akkamiin nama deemaa karaa akkamiin nama seenaa shayxaanni kun akkamii akkam nama godhaa maal nama godhaa waan jaamu yoo rabbii qiyyaan taate arra wanni nan irraa hasa'u deemu. shayxaanni kun duraan dursee mee eeysarraa hin kaasaa durumarraas kaasu abbaa keenya Aadam alayhi salaatu wassalaam haadha teenya Hawwaa nagayaa fi rahmanni sirratti haa jiraatu rabbi sirra haa jaalatu. haadha abbaa keenya jannatarraa baaseet duniyaa taan nu fide. duuba irra waan dubbachuu deemu ni beeyta seenaa osoo ta'a abbaa keenya Aadam hin tahin haadha teenya Hawwaa hin tahin achuma asitti waan argamen dubbachuu deeman yoo rabbii qiyyaan taate osoo seenaa seetiin hin seenne rabbiin maal jeennu ibse waa'ee shayxaanarraa. waa'ee shayxaanarraa rabbiin maal nu dubbate beeytaa yaa turaa. وانجي ربين كين سبحانه وتعالى يا ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كما ربي تجي يا إلمنا ماذا شيطان كان الرأي فيك شيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أجير كما ربين كين سبحانه وتعالى شيطان كان عدوي غيسني إسئلين عدوي ولد لاجي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نمني نيامة لين أمتا إسالة جمع إسالة أمتا كسالة ولين عذاب سينو يا مجي أمتا كيستي ولين عذاب سينو يا ماجي. ربي كان سبحانه وتعالى آيات بركت وانجي ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أمة خيّجي يا أمة خي يا ور ربتي أمنتن ولا تتبعوا خطوات الشيطان جي مي شيطان خنا خرائسا جلن ديمنا خرائسا دان ديمنا جي توبا خرائسا ديم مال لما قوتي مي دقي سينا تيتي نشي ديبيا دوبا وصول سن راتشت ايران ندلوتي كما سينا تيتي ديبيا آيات تديبنا إن شاء الله ani nu hafee jira waa'ee shayxaanaa ganaa takka takkaa dubbannaa garuu karaa isaa jala deemuun isa jala naannahuun rakkina akkam akka nama fiduu irraa dubbadha bi'iznillaahi alkariim yoo rabbii qiyyaan taate yoo rabbiin kiyya naan fedhe. waan jedhan nama sadii jira warra banii Israa'el jammaata obboleeyyan sadii jira warra banii Israa'el. sadeen kuni ummata rabbii isaanitti amanan ummata rabbii isaaniidha jala deeman jechuudha. karaa rabbii isaanii deeman guyyaa tokko
hajji goonaa jaaniiti wal mari'atanii hajjii godhuu irratti murteeffatan. Aboo gaama waan jeen guddaan aboo hajji goona gaabarana obboleettii teenye tana meessa keenyaa jaanitiin dunillee dhukkuba. Eessa dhiibnee deemnaa jaan intala takka ta dubartiidhaa ta dubraa ta shabaabaa qaban eessaa kaayyannu jaan mee eenyutti amanni eenyu bira dhiibnaa jaan gantal intala dubraati akkuma bika garra darbinee biraa deemuun taatu eessa dhiifannaa waliin jaan. Jennaani obboleessi guddaan yaada fite ganna isaanii keessa sheekaa rabbii isaa kan gabbaru kanaafni biyya adda addaatii dhufee fatwaa gaafatu jira yoo sheeka kana bira dhiifannee hoo maal jettan laata waliin jaan jennaan obboleeyyiin hayyanuuf taajaanii ka'ee obboleessi sheeka kana akka isa biratti dhiifatan hayyama gaafatanii sheenilleen haya jeenii walii galan. Dhiifatanii biraa kutan jechuudha. Waan jaaniin sheekaan obboleettii tanillee dhukkuba. Yoo duutellee nuu salaati nuuf awwaalii jaaniin. Yoo jiraattee numaa wujjaatte itti deebinaa jaaniin. Abshiraanaa duuma hagaan danda'utti du'aayii maali daawaa godhee fi wallaanaa rakkoon qabu jeen. Duuba ishee inni akkasitti bira dhiisanii daawaallee beekaa daawaa adda addaatti godhee. Haga rabbiin gaa isaa laaffiseen mucayyoo san rabbiin harka isatti fayyise. Mucayyoon fayyaa jadii argattee dhukkuba duraan isaan biratti dhukkubsachaa turse hundarraa fayyaa taatee mana isii teesse. Duuba waamina layyaam guyyaa tokko intalti tuni mucayyoon tun maal dalayte beektaa? Gaafa fayyitee tolfattee gabbaate sheenilleen masgiida isaa bakka rabbii isaatti gabbaru jira. Raahib qaalicha rabbii isaa gabbaruuni achi jira jechuudha. Raahibee jaaniini qaalichi raahibeen kun eessa jira jechuudha. Achi misira jira akkuma gabbeetti mintaa tolfattee dhaabbattu argee sheexaanii waa keessaa fide duuba. Na'uudhu billaahi sheexaanaa ma gafannu. A'uudhu billaahi mina sheexaani rajiim. Allahumma najjina rabbiin hamtuu isaa jala sharrii isaa jala rabbiin ajaanu haa baasu. Duuba waan dalagee beektaa qalbii isaa keessa waa fidee waan jeen. Taltana kophaa as mana kana keessa jiraatti nyaata kanallee geessitee fi osoo nyaata kannitee fi akkamii jeen duuba sheetichi gaa nyaata kan ta'eef waan khayriiti meen taltana gaa ija khayriiti ilaali rahmata godhii fi jeen duuba sheeni gaa rahmata godhii qalbii isaa tana keessa beekaa itti waswaasa akkana jechuun kan zaarti dhufeetiin beekaa sheetaan kun si waswaasa qalbii isaa keessa fideeti waan keessa fidaa. Osoo sila akkana goote osoo sila akkana goote osoo sila akkana goote sinjaa. Osoo sila akkana nyaata kanas nyaata geessitee fi kamiyyoo tanaaf jeen. Sheenni qiyyaan kaadhaqeetii raayibii qiyyaan kanneef. Guyyaa kana gaa xeerii dalagee osoo yeroo hundaa numa geggeessaa fi numa geggeessaa fi gaafa kaana mallee argee isiin mas tolfattee ala gabbaate argee. Intalli tun dubartiidha kophaa nama keessa galtii as jiraatti nama bu'aartuu illee hin qabdu. Gorsiteellee gaatiin ma fayyitee alattillee gadi hin babayini naamusaan mana taa'ii ati intala dubartii takka kabajaan mana si malti jeeyite dhaamsa godhii fi gorsimee haa yaadate kan kanaan haa bu'aartuu jeen. Kophaa jirti ittiin bu'aarti waan kana. Jennaan isheen qiyyaan gaa daawaa godhee fi gorsa tokkollee ni kannee fi tilise jechuudha. Maashaallah waan khayriiti dabrichi bira dabarte dubbiin. Ammallee gaafa kaan sheexaanii qiyyaan dhufe waswaas biraatti dhufe. Waswaas biraatti dhufe. Osoo haaseessitee osoo bu'aarsitee hooyii jeen ammallee. Maan bu'aarsinee jeen. Silaa bu'aarsitee kophaa jirti akkamii. Guyyaa guyyaa dhaqxee bu'aarsitee silaa biraa deemte akkamii. Yaada kanarra fide jechuudha. Abbaa keenya Adam alayhi salaam maal godhe yaada akkana kanarra fideeti jannata irraa baase akka ittiin jannata nama hongeessu dhageeffadhu yaa ukhtii yaa akhil kariim akkaataan itti jannata si hongeessoo shuuf laalime nama rabbii isaa nagayaan gabbaru akka inni itti karraa baasu laal oofee gaa karma nagayaatiin akkuma nama waan khayrii godhuuti
akkuma nama nasiyaa yaaduufitti oofee maal godhee boodarra mana ol naqe sheeticha. Mana ol naqe raabtichee ol seenee wayita ol seenu haga takka girduu dubaan wajjaa sawaa yeroo haga takka booda ammallee nagumaan waliin ta'anii haasoo eegalan qalbiin maal godhee jijjiiree jechuudha. Rabbiin keenyallee maal jee walaa tattabi'uu khutuwaati shayxaan karaa isaa hin deeminaa jee. Rabbiin waan inni nutti ajaje maali karaa shayxaanarra hin deeminuma jee malee bar badiin dalaginaa jilla walaa tattabi'uu khutuwaati shayxaan kan dhageenaa jedhe bar karaa isaarra sosoinaa jee karaa isaarraa eegaa jee. Wanni kun si fayyada qaamaa qalbiidhaan dhaggeeffadhu. Eenyuun namni shayxaanii immoo korre hin jiru eega nama rabbitti amantu taate nama jannata kajeelu yoo taate dhaggeeffadhu. Silaa hawaasatti hin dhiisu dhaggeeffachuu kanaawwi barumsa irraa fudhattaa dhaggeeffadhu. Duuba dubbiin itti jabaate akkuma ta'e taatee sheeticha dogongora keessa naqe. Dogongora keessa naqee intalti gara qabattee ulfooytee subhanallah allahumma najjina na'uuzu billahi min ashaytaani irrajiim. والله خلنا خرّا مجن فتن رام مجن فدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نما ربي ساقبرو شيطاني من دوان سينو جراء يلين بيتا مني برباد من واقعي سجروجي بكي إني توابر بادو لين بكي إني تقاب ساولين بكتانا دوبا أكستي إيمانا بالليسيس دوبا سلاسة ترى أبتي اللي أقوى يالا وايا سقوفة دا أبتي دا جيمي خانا بودا اللي واني دلكي ammoo eega dongora keessa naqee waa isa dhiise sayaaboo ati nama sheekaa yaaboo ati nama guddaa ati nama kabajaa qabu a'uuzu billaahi maaluma dalayte jeen ammas gargalchee duuba maaluma taate yaaboo jee mataa qabate Allah khasaarte nama biiti guutuun nama rabbi gabbaru si beeku namni amaanaa si kanne amaanaa kana goote jee nama gaa sindiisu bar gota karaa si buufate si jalaa hafa waaseete sindiisu bar. Allah ati waa baddee jeen bakka amma maqaa si bade mee akkuma taate jeen amma maqaa si bade amma gaa ilmoon tu argamte obboleeyyan yoo dhufan sin dhiisanii imaana balleessite obboleeyyitii isaa akkana obboleeyyitii isaanii akkana ta'ee sin dhiisanii mee akkam taara jeen gaama rifate jechuudha amma ishee jifatti gaama waan dalee kanatti dongora ta'uu argaan rifatee gaama mataan garagalee owwee gaayii cingate maal jeen beektaa hoottu jeen ammas gaafa hanti dhufe na jeen ammoo ati maqaan si badurra maal goota beeytaa jeen Allahumma najjina dhageemee tarkaan filan mataa isaaniitti fudhate maqaan si badurra ati amma biintun gabbaatee gandi ishee akkana direejaanii maqaa ishee kana balleessurra wanni amma ati sirra eegamu ilmoota ajjeessuudha jeen na'uuzu billah lubbuu tana ilmoota tana dafii ajjees jeen amma ajjeesii bakka garate osoo nam tokko sin dhageenyetti awwaali jeen. حرام كانت ترى ديات جينا مزيف الله أكبر نعوذ بالله يا رب فتنا شيطان جانا باس يا رب فتنا شيطان جانا باس يا الله والله دبي من شيطانات جبدو دوبا ما شيء بس في الرامور تيفت تشوغا بك علمو تنمج جيسه مكان نجبورة كما ربي خياطه بعد يبونا ويجي علمو عليه أول ويتا أماس إني إلمو قالي أولو لا حول ولا قوة إلا بالله أماس واحد إيسي سيبر سلاس إيسي بر ويا بر سلابر سيدون قرسي سلاس رأى أبتي ويا بر تك خراسي بوفنان سجلاها فنسهين ملي نعوذ بالله جدول لي شير ولي قولا إنفايد ورقود نام قولان اتنا ولياما دوبا مال دلقي بيتا الله أكبر أبو انت لا هي الموجستي الموت انا جستي انت لا تنا يلو كم غوتا جنم اوبولين غا انت ساني بيخاني انت دبراسي فيدن لازم وعد بنت انت يوجراتي مال غونو سر جراجن الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله دوبا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبو شيطان درب مرة ربي ما كان فنا دوبا يا أبو لينكي مال قولي دوبا بيتا
intala tanallee yoo ofirra ajjeeste malee yoo intalti tun jiraatte nagayni hin jiru ati dubbiin tee gadoo baati beeki jedhan mallee ilmoo maatii miti ilmoo maal kas jirtii miti dubbiin guddoon isii bira jirti akkam taataa jeen magaafsan sin dhiisan obboleeyyan siinaayi dubbiin gaa dheertu silaa yoo jala deemne waan asit dhaabbatu dubbiin sheexaanni oofee itti boofna meenuma dhaggeeffadhaa isin barga waan dubbii wanni sheexaanii dalagumu laa hawla walaa quwwata illaa billah amma gaa sheexillee nuti as laalee as qabee achi qabee gaa amma inni namni dongora keessa goota akkachi seene beektaa karaa itti bahu hin beeku karaa irraa goru hin beeku gamiin deemaa gamiin dhiisaa hin beeku dubbiin ni dhibde badiraas dalbachiisu qofa bakka takka karaa si naqannaan harqoota isaa keessa naqannaan lafaan si qotu qofa inni wanni biraa deemti ammas gaa maal godhe maal murachiise jechuun intaltan akka ajjeesiitii bakka inni singaretti awwaaliitee intalti duraan dhukkubsachuudha wayita warriisi dhufan maal jettaan beeytaa jeen manaan si dhaama naan mana si dhawa dhage jeen wayita warriisi dhufan akka gaa dhukkubsattuu dhagaa yaaboo gaa abrii rabbiitti dhufte intalti gaa silaa duute rabbi sinaa sabbarsiisuu jaayinii jeen ohoo dhuga dubbiin asii waliin maltii jeeti keeziin tun keezii sirrii fudhatama qabdii jee intala aleechu mucayyoon qalamte awwaala ol deebi'ee gaama inni firraa gaama ibaadaa sadichi deebi'ee gaama rabbii isatti inni wal bu'aatu jira gaama jidduu sanas kanaaf tana jidduu gaamallee uummanni warri hajjii deeman gaabbola jin dachaanii dhufan sheekha gaa akkamii jaaniin mucayyoon ta'in sun naguma qabdii fayyaadha akkamii gaa immoo jirti meesha jirtii jennaan barga akkana yaabuu mucayyoon gaa akhiramte rabbi rahmataa godhuu fi rabbi jannataa kennuu fi isinlee rabbi gaa imaanaa sabrii isin yaa kennu biyyoon akkanaa jennu duraanuu haa isaa illee beektaa dubbii tuqanii fi yoo gaasiin duutallee irra nu salaatii nu awwaalii bakka teenya bu'ii jaaniin dubbii walitti fideef jechuu achii fi asii fuudhee walitti fidee fi tolchee fi dura kaayee keezii sirriitti tolcheef jechuudha. Warri gaa hayyee jaanii gaa mee qabrii sii nu geessi hayyee mee gaa du'aama goonaa fi akka sabbaru jaanii qabrii irra dhaqanii gaa qabrii geessee qabrii silaa waa'ee qabdii miti qabroota akka itti agarsiisee yaa Allah achii gaa uummanni aga bo'an bo'anii du'aayii godhanii fi ifirraa galan jechuudha obboleeyyan gaama. Amma silaa asumatti dhaabee beektaa dubbiin asii achi bisilaa rabbii fi sheetisee galtii eeyisaa waa'ee jalaa hafe ammallee meenuma dhageeffadhu dalaguma sheetaa kana meenuma laalee ati dalagaa sheetaa kana. Ummanillee sabbare gaama firraa bas duute jeeni galan manatti dachaan firraa. Deemee maal godhe duuba? Laa ilaaha illa alhamdu rasulullah. Jaranni wayita jarri rafa halkan itti dhufe manaa baan. Yaa jarana jeen eessarraa galee beektaa? Guddaa dhufe dura. Aboo jeen abboleetti teessan du'aati hagam takka dhugoonfattee jeen. Eegaan bii duraan dhukkubaa dhukkubni sangaatti ammaas machumaan duute naan jaanii waliin haasawanii beekamma manaa batti. Akkasitti duutee gaasheenii awwaalanii naan jee kijiba jeen buriitii ta'e saniin dhukkuba saniin duune jeen akkana godheeti ulfootee gara qabattee ilmoo dhallaan maqaa nama dura jee ilmoo ofiisillee ajjeesee awwaalee bakka akkana jeen bakka hunda himee jechuudha. Duuba obboleessa guddaan a'uuzu billaahi mina sheexaani rajiim jee sheexaa kajibsiisee riba sadii deebi'e. Wayita inni kajibsiise malee si dabre beektaa obboleessa jidduu daddabre jechuudha. Obboleessa jidduu dhufe malee. Awwa obboleessi deeduu sanatti hagam takkatti amantee jeen. Eeshin duraanuu baa dhukkubsattuu dhagaa akkana sababa saniin dhukkubsanii duute jaani. Gaamaa waan goonu hin jiru duute jeen. Akkuma obboleessa kaaniin jeen. Jeen obboleessi akkasitti duune kijiba. Jeen kana godheeti gurbaan haala kanaan isii fi ilmoon maqaa nama dura jee qalee awwaalee bika akkana jeen. Kunillee na'uuzu billaahi mina sheexaani rajiim jeetuma. Uummanni gaamota rabbii isaanii gabbaruu sarara maal nu keessa oofe jeetu sheexaa maal nu keessa oofe jeetu wal quban qabanii beekima. Ifraa riba isaanii itti fufan. Cinaacha isaanii jijjiiratanii hirriba isaanii itti fufan. Xiqqaa dhaqee xiqqaas akkasuma jeen. Wayita rabbiin bareega nama namuu gabbahanii dubbii ta'e namuu achi ajaa'ibsachuuf seen jechuuf saboo maal keessa oofidanii boodara walirra fidan jechuudha. Walitti himan. Saboo waan akkanaati maali dubbiin tuni jaanii. Lakki boo sheexaanii waswaasa nu keessa naqee nu dongorsitu fedhaati jeen guddaan dhiisaa dubbii tanaa nu yaasaa jeen nama. Wayita akkana jedhu xiqqaa namoo maal jee jeen an dubbii tan dhiisu jeen waahumaafuu maali nu hin dinwanni taa'e waan kana yoo laallee hoo jeen amma. Mee haa jarrabnu jeen waan kana deemnee kiyyibuma dhugaa sanuu deemnee yoo laallee waan hin dhiisu jeen laala. Jee amma jara gammese jechuudha. Magaalaa adda dhufte haaratti eegale beekimas.
inni dalagaan isaadhaa bar dubbii taaftuumi dubbii shayxaanaa moo dubbiin shayxaanaa dubbii akkana jaanii manii miti duuba deemanii dhaqan jechuudha mana bananii bakka inni awwaalee goojoo irra jaarsan goojoo san dhaqanii bananii laalanii lafa san qotanii wayita laalan kunoo dhugaanu obboleen isaanii qalamtachiisti ilmoolleen qalamtee bira jirti ahaa jedhanii gaamman tana aaranii gaamma gurbaa kana akka fannisa irratti gaamman tana hunda walii qabanii ganduu irratti isa kana ajjeesuudhaaf murteeffatan jechuudha. Fiigaa kute jechuun ammas. Ganda kana warra kana siin gahee miimman tan. Warra kana eega siin gahee booda fiigaa isheeticha dhaqe. Yaaboo dubbiin jeen waa asirraan dhumannee beeku jeen keeziin faayilee haarees baname. Faayilee haarees baname. Gandii akkanatti waan adda hundaa arganii jiranii faayila arganii jiranii si jeesuuf si fannisuu murteessanii jiraniiti mana dhawadhuu jeen amma dafi. Ana gaabbaa murraanii beektaa yoo rakkatte naa mala sidhaan akkootti jeen ammallee. Wasbuhaa sammaas gaa. Amma jeen gaamma rifatte gaamma dolonkuu duraanuu gaaf shakkaa jira hirribniin fudhatu yaanni markaa qabaa dubbiin gaa halaakaddaa keessa jira. Tana jennaan iddoo maaltu malaa saante amma. Maaltu mala dafi qabri jeen amma. Mala naasi dhawa karaa naasi baasa. Bakkatti baasuun sii dhawa dafi qabri jeen. Amma gaa sakraansee jira beekamu. Kafarsiise jechuudha. Kafarsiise. Ni dhiisa seete. Kafarsiise. Wayita kafarse rabbiin keenya bakka tana maal jee? كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كان ربي جل سبحانه وتعالى كمثل الشيطان فكين شيطان أجي إذ قال للإنسان اكفر ويتنمتكم كفر جيني نمسا كفر سيسي فلما كفر ويتغفر سمال جانج قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أبو أنواع الدين دي خرّة قل كل لا هجا وقف عينالي الرسي جيسي قولي سيقلتشي شيء خبر سيسي مري شيء خبر سيسي أبو أوان تنخيكم أنقابوتي نجيت جين Uummannileen obboleeyyiin akka murteeffatetti gaagandaa walii qabanii dhufanii waan san namaa agarsiisan fannisanii isheeti. Achitti lubbuu isaa baase. Najaan baafne jechuudha. Najaan si baasa jechuun isaadha inni barii ummiin qataate jechuudha dubbiin. Sadaqa dhuga dubbataaf rabbiin keenya. Wallaahi jechi rabbii keenyaa dhugaadha. Qaala inni barii ummiin ka inni akhaafu Allah jeen arraan tanaan immoo rabbii sodaadhaa jeen bar. Isaa'ilee maal jeen? Ana amma booda quban qabu jewaati yootana si haa baasu wajjin yaabo si haa baasu la ilaha illallah duuba خطوات الشيطان تنام ربين ولا تتبعوا خطوات الشيطان ننجا واني ربينو خرا شيطان الرنديمنا شيطان نخون دبين سالاكان همتودا قالوا نجيب تنافج ولا تتبعوا خطوات الشيطان اللي ونسنين يا أبليين كي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا ور ربتي أمنتن خرا شيطان الرفيقا أكاتا نبينا خين أبا خين نبينا آدم عليه الصلاة والسلام جنة الراباسني هذا يا آدم جنبر فيه نبي تاسا جينا تبر واني ربي مخخل نياتن سنجي نبي تاجيلا ميلا لكويت نمدف ni bee taayee jeela waa rabbiin muka nyaatin siin jee beeytee jeen yoon gama qissaa nabiyyin Aadam si deebise bar jeen yoo muka kana nyaattee zalaalam mootummaan tees keessa taati rabbiin akkaati mootummaan tees zalaalam taane fedhaa tanaa muka kana nyaachuu irraa si dhoorkee jee waswaasa jechuudha. Nabiyyin Aadam alayhi salaam akkas jee waswaase wayita inni akkas jee waswaasise deemee hawwa dhaqe mallee. haala teenya ummaa teenya hawaa itti dhufe waan jeen maaliif jeetaa jeen wanni rabbiin aadam muka kana kan nyaanne isin muka kanatti hin fayyadamne isin godheef bar rabbi yoo muka kana nyaattan as keessa zaalam jiraattanii akka isin as keessa zaalam jiraanne fedha kanaafuu isin as keessa jiraachuu rabbi waan hin feeneef muka kana nyaatin asin hin jee barii jeellaa inni
بار إني خرم راسي خايا خطوات خرايس راسي خايا ويتا إني خرايس راسي سكايا دوبا هوان أبدا ما تنقل قال ويتا نبينا آدم عليه الصلاة والسلام قال أبدا متوني من نخل نياتو نوركي مالي في ربي بيتاد قابو خالي يستفسلين نمالي واني ما مقلو تنيانيف وانو دنيات أنو نجي ربي نمالي إذا واني ربي مغان نياتو واو مجرو جرا واو مجرو جرا ربي موتم ما تين أكم زالم كسن جرانو الأوركو في أسكسانو باسو ديما مي ربي ربينا يا أبو لجندي أكنا بر إيه ويتا إنك كلا جئين دوبا آدم كي ياغا دركم تفرغا من خيسا لولا مستني بيتني لولا مستی دا لولا مستی نی بيخ بسيرا لولا مستی دا تخيچو لولا مستی بني سرا بيخ لولا مستی چول لولا من خيساچو من خيساتي تتكا غونغومان سي كانان واني غوان دين غو دركم غو تنما جاتين الكيته دكان كاين صداتو دغنيسين نبينا آدم أبان كنيا آدم عليه الصلاة والسلام بس غافرا مو خسنا كنياتن حيمتو hagayne nuufi naafu khayrii de nyagay ning jala men malal jew ke sayna la mantarti me nagayan jannat khaysa nagayan jannat khaysa jiratani badin takke saran jirtu ganda cikin jirani darus salam jirani ganda nagaya jiratan ganda